Harka fuuni dhaggeeffattoota miidiyaa Shinnigaa nageenyi koo kabajaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Ana Abdii Waaqayyooti qopheessaa sagantaa kanaati. Miidiyaan Shinnigaa sagantaalee adda addaa kan nama bohaarsan beekumsa adda addaa kan isin irraa argattan isinii qopheessee isinii fidaa jira. Kanaafiyyuu subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Miidiyaan Afaan Oromoo akkuma isin beektan muraasadha. Muraasuma ta'eeyyuu immoo hojii irraa eegamu hojjechaa jiru. Sababni isaas immoo namooti hin jajjabeessan yoo ta'e, namooti hin guddisan yoo ta'e, Afaan Oromoos, afoolli Oromoos, aartiinis, siyaasa Oromoos wanti hundumtuu karaa miidiyaa wanta ta'eef miidiyaan guddachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu xiqqoodha jettanii dhiisoo osoo hin taane yookaas immoo yaadi isaa bareedaa miti kana jechuu osoo hin taane taajjabbii keessan kennitanii fi kan koo qofaa osoo hin taane kan biraas jechuu barbaadanii wanta barbaaddan akka irraa argattanii fi jajjabeessanii bira dhaabbattanii ilaaltanii irraa barattanii wanta itti dabalamu immoo itti himtanii yoo ta'e miidiyaan Afaan Oromoo baay'ee guddataa jechuudha. Afoolli Oromooillee akkasuma aartiin Oromoo akkasuma ittiin guddata. Kan nun qabnu biyya lafaarraa wal malee eenyuun iyyuu akka hin qabne immoo asumarraanis isinii yaadachiisuun barbaadaa jechuudha. Tole gara sagantaa koo har'aatti yeroon deebi'u miidiyaan Shinnigaa yookaas Shinnigaa jechuun maal jechuudha kan jedhu namoota adda addaa waan na gaafatanii fi sagantaa koo kan hin eegalu Shinnigaa jecha jedhu yookaas immoo Shinnigaa jechuun maal jechuu akka ta'e ibsuudhaanii jechuudha. Hordoftoota koo Shinnigaa jechuun bosona Somaalee keessatti kan argamu lafatti gootota Oromoo darbuu keenya nyaannu jedhanii tokkummaa isaaniitiif Oromummaa isaaniitiif itti wareegaman. Eenyufaatu wareegan kan jechuuf immoo hooggantooti gurguddoon ABO yeroo sana turan gara Eertiraadhaa kaasanii gara Itoophiyaa osoo isaan galaa jiranii bosona Somaalee keessatti Ziyaad Barreetiin ajjeefaman. Akkamitti ajjeefamanii maaliif ajjeefaman gaaffii jedhuuf immoo kan isaan ajjeefamanii fi Ziyaad Barree hooggantoota adda bilisummaa Oromoo yeroo sana jiran kan gaaffii tokko isaan gaafata. Kiristaanni as ba'aa warri Musliimaa immoo as goraa jedhamani. Warra Musliimaa dhiisee warra Kiristaanaa ajjeesuufi jechuudha. Gaaffiin Ziyaad Barree akkas yommuu ta'u deebiin gootota Oromoo kanaa garuu baay'ee kan nama dinqudha. Yeroon akkas isaanii jedhu isaan immoo kan isaan yaadatan hirbuu itti manaa ba'an kaayyoo itti manaa ba'an yaadatan. Nuti manaa kan baane amantii jennee yookaas immoo ganda jennee miti kan manaa baane kan manaa nu baase kaayyoo tokko. Lubbuu keenyas qabsiisnee kan as dhufneef kaayyoo tokkoofidha. Innis immoo Oromoo fi Oromummaa Oromiyaa jennee manaa baane. Kanaafiyyuu nuti amantiin keenyas tokko, kaayyoon keenyas tokko. Innis immoo Oromiyaa fi Oromummaadha jedhaniitu adda adda ba'uu didanii tokkummaa isaanii, dhugaa isaanii, hirbuu isaaniitiif, lammii isaaniitiif iddoo isaaniitti wareegaman iddoo seenaatii jechuudha. Kanaafuu tokkummaan Oromoo Shinnigaatti eegale yoo jenne yookaas immoo tokkummaan Oromoo Shinnigaatti lafeedhaan dhiigaan jalqabe yoo jenne soban ta'uu jechuudha. Shinnigaatti tokkummaa qofaa miti. Irbuun illee achitti eegale. Dhugaan Oromoo achitti jalqabee jechuudha. Irbuun yookaas kaayyoon Oromoon itti manaa ba'e osoo hin sharasharamin achitti dhugumee achitti itti fufee jechuudha. Qabsoon Oromoo namoota gurguddaa hooggantoota dandeettii olaanoo qaban yeroo tokkotti nama 15 dhabuu jechuun wanta cimaadha. Hamma kana keessaa iyyuu turatee hamma dandeettii isaa hamma sabi isaa jaallatu hojjetee har'a ga'eera. Inni akka ta'etti osoo jiru kaayyoo isaanii yaadannee, irbuu isaanii yaadannee, dhugaa isaanii yaadannee isa isaan hojjetan caalaa hojjennee immoo biyya keenyaaf sana caalaa wareegama guddaa kaffaluun ni danda'ama jechuudha. Kanaafiyyuu Shinnigaa jechuun lafa seenaatii, lafa hirbuutii, lafa dhugaati. Shinnigaan miidiyaa haqaati, miidiyaa irbuutii jechuudha. Daawwattoota koo yeroo biraa immoo waa'ee Shinnigaa dookumentarii qabadhee akkan isiniif himuu dhufu isinii eeguun barbaada. Yeroon isaa yoo xiqqoo turellee namootaan gaggaafadhu tokko tokkotu jira wanta ta'eef namoota sana argachuu hin dandeenye akkasumas yaada bal'aa
namooti asirratti naa kennuu dandeessan yoo jiraattan immoo na qunnamuu dandeessu. Dookumentarii bareedaa hojjechuuf kanaan dura adeemsa jalqabeen ture naan milkoofne gara fuulduraatti kan inni isiniif dhiyeessu ta'a. Kanaafiyyuu Shinnigaa jechuun akkasii jechuudha. Shinnigaa sanarratti hundaa'ee eebilli 15 illee kan kabajuu fi guyyaa gootota Oromoo kan jedhamu isaan guyyaa namoota 15 ala sanallee hamma har'aatti qabsoo Oromootiif namooti baay'een wareegama qaalii kaffalaa jiru, lubbuu isaanii itti dhabaniiru. Kanaafuu hundumaan isaaniiyyuu walitti qabamee eebila 15 kabajamaa jechuudha. Eebilli 15 haa ta'uyyuu malee guyyaatti ilmi Oromoo osoo hin du'iin saba isaatiif jedhee itti hin du'iin hamma har'aatti hin jiru. Yeroo hundumaayyuu ilmi Oromoo itti wareegamaa, ilma isaatti dhabaa, abbaa haadha obboleettii itti dhabaa as ga'eedha jechuudha. Kanaafuu garuu hundumtiyyuu kan inni itti kabajamu eebila 15 waan ta'eef eebilli 15 illee yaadannoo guyyaa gootota Oromoo jedhameeti jechuudha. Kanaafiyyuu hordoftoota koo akkuma sila isinii eeree yeroo biraa dookumentarii miidiyaa Shinnigaa irratti qabadheen kan isinii dhiyaatu ta'a. Miidiyaa kana subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Yeroo gaarii isinii hawwaa, guyyaa gaarii isiniif haa ta'u, torban gaarii isiniif haa ta'u, sagantaa biraadhaan amma walitti deebinutti nagaatti.